here limit nu kenname under root of 4u plus 1 then minus 3 over u minus 2 then u tend to minus 2. So here 2 hima kanatti yoo galchine maal ta'a 4 times 2 then plus 1 minus 3 over just 2 minus 2 is equals to maal ta'a just kan keessa 9 ta'a minus 3 over 0 ta'a 2 minus 2 then rootin sagalee meeqan ba'a 3 ba'a 3 hir'isuu 3 just over 0 just become what 0 over 0 yoo himni bifa kana nu dhufe maal goona tokko himasa simplify yookiin immoo rationalization yookiin immoo algebra biraa fayyadamna factorize gochuudhaan himoota waliin badan balleessina jechuudha. So amma asitti maal goona rationalization fayyadamna jechuudha. Hima kam lim of u when u tends to just lim of 4u plus 1 then minus 3 over u minus 2 then times what rational yegoon isa kana plus goona jechuudha. 4u plus 1 plus 3 over what root of 4u plus 1 just plus 3 bifa kana rationalize goona jechuudha. So maal ta'a here kunin radical keessan baya yemmuu radical keessa bahe 4u plus 1 ta'a minus just become what minus 9 ta'a jechuudha. Then over what over u minus 1 times root of 4u plus 3 plus 1 plus 3 ta'a jechuudha. So then 4u what minus 80 ta'a mire sorry inni gubbaa kun so minus 80 ta'a here as 2 idha then u minus 2 under root of what 4u plus 1 plus 3 qabna jechuudha isa kana then kana factorize haa goonu yoo factorize goonu 4 into u minus 2 ta'a then over and just u minus 2 under root of 4u plus 1 plus what 3 so kanaan balleessuu hin dandeenye then it become what 4 over what 4 over root of what 4u plus 1 here plus 3 outside what outside the root so kanaafu lim makana barbaanna lim of just this numbers this function when u tends to what 2 jenna then kun maal ta'a lama hima kanatti galchuudha simply evaluate yommuu goonu 4 over and root of 4 times 2 plus 1 plus 3 then this become 4 over what root just 4 times 2 8 plus 1 9 plus 3 this is equals to 4 over what here 3 plus 3 ta'a root 9 3 dhaan baate then this become 4 over 6 this become what 2 over 3 ta'a jechuudha. This is what our answer for what for lim of u tends to 2 then for u plus 1 minus 3 over what over u minus 2 is equals to what 2 over 3 is our answer jechuudha.